Hutiin boombii kilaasteraa fayyadamuun Israa'el aleeluun gabaafamem. Waraanni Israa'elii fi Hutii gidduu jiru boqonnaa haaraa balaafamaa keessa seeneram. Dilbata halkan xiyyaaronni waraanaa Israa'el magaalaa guddoo Yaman sanaa irratti haleellaa cimaa kan raawwatan yoo ta'u, yoo xiqqaate namoota 6 ajjeesuu fi 86 madeessuu isaanii qondaalonni fayyaa Hutii himaniiru. Boombiin kun mooraa waraanaa naannoo masaraa pirezidaantichaa, warshaalee humna elektirikaa lamaa fi bakka kuusaa boba'aa rukuteeram. Israa'el haleellaan kun misaa'ila Yaman irraa gara naannoo isheetti furguufameef haaloo ba'uu ibsiteem. Kunis Hutiin misaa'ila boombii kilaasteraa Teel Aviv irratti xiyyeeffate yeroo jalqabaaf fayyadamuu isaatiin. Himata halkan Hutiin boombii kilaasteraa magaalaa guutuu balleessuu danda'u yeroo jalqabaaf Israa'el irratti fayyadamuun Teel Aviv rukutuun isaa irra deddeebiin gabaafameera. Misaa'iloonni kun humna guddaa kan qabanii fi humna ittisaa Israa'el cabsuun rifaatuu guddaa uumaniiru. Ni waraanaa Israa'el qorannoo gaggeesse misaa'ila haaraa fi boombii kilaasteraa qabu ta'uu mirkaneesseera. Reuters akka gabaasetti boombiin kilaasteraa boombii guddaa boombiiwwan xixiqqoo hedduu of keessatti baatudha. Yeroo samii irratti dho'u boombiiwwan xixiqqoo sana banatee naannoo bal'aa irratti facaasa. Boombii xixiqqoowwan kunneen booda akka roobatti bu'anii lafa irratti dho'u. Boombii guddaan yoo adda citellee boombiin xixiqqoowwan kunneen kufanii balaa guddaa geessisuu danda'u. Boombiiwwan kunneen wanti adda taasisu erga lafa bu'anii battalumatti dho'uu dhiisuu isaaniiti. Akka boombii lafarra turanii booda magaalaa guddaa gubuu danda'u. Kanaafidha boombiin kilaasteraa meeshaa waraanaa baay'ee balaa qabu kan jedhamu. Loltoota qofa osoo hin taane magaalota, mana jireenyaa fi namoota nagaa balleessuu danda'u. Ittisni qilleensaa Israa'el irra caalaa isaa addaan kutuu kan himu ta'us ogeeyyii waraanaa rokkeettiin Hutii kun kan idilee akka hin taane addeessaniiru. FDD'n jeneraala Israa'el wabeeffachuun akka gabaasetti misaa'iloonni kun yoo itti fufan humna ittisa qilleensaatii ol ta'uu akka danda'an ibseera. Kunis Teel Aviv yaaddoo nageenyaa hamaa jalaa akka galtu taasiseera. Hooggantoonni Hutii gama isaaniin barri sodaa Tsiyoonistii jalqabeera jechuun ibsaniiru. Sanaa keessatti namoonni hedduun alaabaa mirmirsuun dhaadannoo Israa'eliif du'a, Falastiiniif injifannoo jedhu dhageessisaa jiru. Hoogganaan Hutii Abdul Maalik Al-Hutiin akkas jechuun labse. Teel Aviv raafamuu qofa osoo hin taane gubachuu malti. Akkasumas Israa'el jilbiifachiisuuf meeshaa waraanaa qaban hundayyuu akka fayyadaman dhaadataniiru. Dubbii himaa waraanaa Hutii Yahyaa Saareen itti dabaluudhaan akkas jedhe. Misaa'illi haaraan Teel Aviv irratti baname yaalii qofa jechuun Israa'el Yaman rukutuu yoo itti fufte obomboleettii sibiilaa magaalota isaanii gara daaraatti jijjiiruu gadi lakkifna jedheera. Gaazarraa kaasee haga Libaanoositti sochiin diddaa haleellaa Yaman faarsaa jiru. Qondaalli Hamaas akkas jechuun dubbate. Hutiin diinni Tsiyoonistii marfamee akka jiru agarsiisaniiru. Gaazarraa, Libaanos irraa, Yaman irraa nuti diddaa tokko waraana tokko. Teel Aviv gaaddidduu keenya jala jirti jechuu, Falastiin immoo kophaa hin dhaabbattu jechuun ibse. Ogeeyyii waraanaa akka akeekkachiisanitti Hutiin meeshaa akkasii oomishuu fi furguugsuu yoo itti fufe humna ittisa qilleensaa Israa'elii ol ta'uu akka danda'u akeekkachiisu. Misaa'illi kilaasteraa tokko humna dhiigaa rokkeettota hedduu walitti qabaman qabachuu danda'a. Lakkoofsaan yoo dhukaafaman daqiiqaa muraasa keessatti Teel Aviv yookiin magaalota Israa'el kanneen biroo abiddatti jijjiiruu danda'u. Tarkaanfiin Hutii balaa waraanaa qofa osoo hin taane tapha saayikooloojiitti ce'eera. Sodaan boombii ijaan hin mul'anne samiirraa yeroo bu'u saayidaniin nageenyaaf wabii akka hin taane, akkasumas Israa'el Yaman irraa balaa guddaa dhufu jalaa akka jirtu agarsiisa. Hutiin haleellaan kun kan jalqabaa qofa akka hin taane waadaa galaniiru. Mujechi isaanii dhugaa ta'ee egeree Israa'el waraanni gosa haaraa muudachuu mala. Kanaanis boombiin kilaasteraa samii ishee irra deddeebi'ee duukkaneessuu danda'a. Samii sanaa olitti argamu boombii Israa'eliin yeroo ibsu, Teel Aviv ammoo gaaddidduu meeshaa waraanaa Hutii jalatti raafamti. Tokkoon rukuttaa waraana Gaazaa bira darbee babal'achuu Yaman, Libaanosii fi Falastiin dirree waraanaa tokkotti hidhe. Israa'eliif abjuun halkanii kana booda rokkeettii Gaazarraa dhufu qofa osoo hin taane misaa'ila gaarreen Yaman irraa dhufu, dhukaasa buufata doonii Libaanos irraa dhufuu fi siqqee diddaa cabuu didee waraana lafa ishee hundatti babal'isuuf murteessedha. Israa'el gama isheen haleellaa Gaazaa itti cimsitee jirti.
Haleellaa hospitaala Naasir Gaazaa jiru irratti raawwatteen gaazexeessitoota dabalatee namoonni 15 ajjeefamaniiru. Haleellaa qilleensaa Israa'el ganamaa irraa hagaya 25 bara 2025 hospitaala Naasir irratti raawwatteen gaazexeessitoota dabalatee yoo xiqqaate namoonni 15 ajjeefamuu isaanii qondaalonni fayyaa Falastiin ibsaniiru. Namoota du'an keessaa ogeessi kaameraa Reuters Husaam Al-Masrii fi gaazexeessaa Al-Jazeeraa Muhammad Salmaas yoo ta'u, ogeessi suuraa Reuters Hatam Khalid ammoo madaa'eera. Hospitaalli Naasir dhaabbata yaalaa guddicha kibba Gaazaatti argamu yoo ta'u, kana duraas irra deddeebiin haleelameera. Haleellaa guyyaa irraa wal qabatee waraanni Israa'elii fi waajjirri ministeera muummee Beniyaamin Netanyahu yeroo dhiyootti yaada hatattamaa hin kennine. Gama biraan kufaatiin dippiloomaasii Israa'el mudatee itti hammaateera. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Geediyoon Saar Awurooppaan Hamaas cinaa dhaabbatte jechuun himannaa abdii kutannaa bananiiru. Dubbiin isaa kun kan dubbatame ministeerri dhimma alaa Neezerlaand qoqqobbii haaraa Israa'el irratti kaa'amuuf jecha obsi Awurooppaa dhumaa jira jechuun erga labsanii booda. Saar akka jedhetti Awurooppaan Israa'el yookiin Hamaas filachuu qabdi. Ta'us ibsi isaanii kun Israa'el waltajjii addunyaa irratti adda baafamuun ishee akka mudate calaqqisiisa. Faransaay, Speen, Ayirlaand fi kanneen biroo mootummaa Falastiin tokkoof beekamtii kennuuf karoorfataniiru. Tarkaanfiin kun Hamaas injifannoo onkololeessa 7 irraa dhufe jechuun kabajaa jira. Hamaasii fi deeggartoota isaatiif yeroon kun akka injifannootti kan laalamu yoo ta'u, Israa'el yeroo tokko deeggarsa warra dhiyaa irratti ofitti amanamummaa kan qabdu ta'us amma sagaleen ishee yeroo raafamu argiteetti.